السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوانكية نجيا قبضو جرتو الحمد لله. أرى لي فيديو هارا وقبل سنين فجرا فيديو نرامو برمسا هجديو تنادى برسنوكا واي والفاكي ستي قافي بلوانكية توكو نجا فتنيفي ديبي يا جبيكو توكو را ديبي سيفي إن شاء الله أتمنى مو والفي روجي توربا سديت الراهان قسقل دهم سقوتي maal akka inni fakkaatu mallattoolee akkam akkamii akka inni nutti agarsiisu wajjumaan laalla inshallah. Aga gama viidiyoon deemneen duratti warri viidiyoo kiyya kanaaf haaroo taatan subscribe godhaadha gara maatii kiyyaa ida'ama warri amma duranaaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Barumsi kuni obboleewwan kiyya ka asdura waa'ee haadhummaa hin beekne jechuun kiyya haadha tahanii hin argin ka itti deemaa jiranii fi barumsa bareedaadha jedhee abdii qaba inshallah. obboleewwan kiyya ka ammatti qophooftanii haadhummaa irra jirtanii ilmoo garaa qabdanii fi hedduutu jira naayimtanii jirtanii asirratti anjii hagasii anjii agasulfa keessa jira naan jettanii jirtan maashaallah rabbiin bakkaan isinii haa ga'u warri ammaaf ittiin qophaa'in illee eega shamara taane ilmoo dubaraa takka taane yoo rabbi umrii nu dheeressee bakka sanin geettan jedhu ka ta'e gawwaan hin oolleef gaafasiif barumsa isiniif ta'a obsumaan dhageeffadhaa isiniin jedha. Gaafi tokko kana gaafatanii wayita mallattoon ulfaa yeroo jalqabaasanii mallattoo akkam akkamii faa namatti agarsiisa maal faatu namatti dhagama jedhanii obboleewwan kiyya tokko na gaafatanii jiranii mallattoon ulfaa ka inni namarratti mul'achuu jalqabu baay'inaan ji'a tokkoof walakkaarraa achi baay'inaan ana haga argetti ijoolleeti hundayyuu ji'a tokkoof walakkaarraa achitti ka mallattooleen isaa natti mumullatu jalqabe mallattooleen isaa kam faa akka ta'e asirratti amma isiniif hima inshallah garuu mallattoon nama tokkorratti ta'u nama hundarratti hin ta'u nama hundayyuu garagara mallattoon inni irratti agarsiisu akkasuma haadhuma takkatti iyyuu ka isin ijoollee lama sadii afur rabbi kenneefi ka godhattu ta'e mallattoon ijoollee san hundarratti isin nagartu yoo tokko ka walitti dhufu ta'e malee garagara ilmoon hundiyyuu garagara jechuudha haadhummaan takkattiin iyyuu ilmoon isin garatti baattiyyuu mallattoon isin nagartu garagara. Tokkoffaarratti wanti yeroo jalqabaa san yeroo ulfaa namarratti beeksisu of nama dadhabsiisu of jibbisiisu of gatuu baqa nama gariifaa namumayyuu dubbimuumu waca kanayyuu jibbisiisee kophummaa faa jaalachiisu wanta akkanaa kana faattu irratti mul'ata. Ammas nyaata faa jibbisiisa nyaata wama foolii nyaata ta'e kana hunda jibbisiisa san malillee wanta akka shittoo shampoo urgaawaa kanneen saamunaa wama foolii qabu hunda jibbisiisa akkasuma garuu akkasuma nyaatallee nyaata garii wanta garii akkana nama jaallachiisu qaba jechuudha. Ani amma gaafa ani baadhu nyaata mana kennaa hunda isaatiyyuu natti ajaa'iba osoo balbala mana kennaa gadi banee galiin seenne fooliin nyaata mana kennaa natti alaanatti olla jaahan jaalladhu akka malee jibba. Bakka sanii nyaata mana ollaa faa hiriyaa faa bakka san deemee nyaachuu jaalladha akka mana kennaa naaf hin tolu. Ji'a tokkorraa haga ji'a afur keessa jirutti nama gariifaa maraattuma godhayyu gariifaa abbaa manaallee argaa jibbisiisa asumarratti waa mudannoo kiyya tokko yoo isinii hime gaafa mucaa kiyya ka jalqabaa garatti ulfaa'u teemira akka malee na jaallachiise teemiruma kana irra jaallachiise teemira malee jedhee halkan buluu dadhabee ganama fuudhanii teemira kiiloo takka naa bitanii fidanii akka nama biddeena nyaatu teemira kana saanii keessatti gadi baasadhee taa'ee nyaachaa oolee galgala geennaaniin yaa rabbii haqqeessa garaa na muree mataa na qabe dhukkubbii miti sakraa na geesse halkan hundayyuu akkasitti haqqisaa bule dhukkubsachaa bule. Akkasitti guyya sanii achi teemirayyuu ijaan arguu dadhabe maqaa isaatiyyoo natti dhaan deebi'ee haqqisuuf ta'a guyya duraa teemira jedhee na dadhabanii humnaa ol teemira argadhee jennaan suutan hin nyaanne humnaa ol akkasitti ofitti garagalchee nyaadhee haqqee san halkan duudii bulchuu na dhoowwe achi as teemirayyuu nama jibbeyyuu waggaa 2 3 eega teemira nyaatin
xiqqoo xiqqoo wayita soomii dhufu qaccee soma kutadhoo amma xiqqoo tokko jaallachaa dhufe ammayyuu akka gaafa durii teemira hin jaalladhu akka gaafas jibbirra akkas faana nama godha baanii yeroo duraa ka'ee ji'a tokkorraa haga ji'a afuriitti yoo rabbi namaa laaffise malee nama gariifaa itti jabaata ammas lafa fa'aa maraanii dhiiga faatu hir'ataa wanta akkas akkasii nyaata yoo nyaatu in haqqisiisa akka malee haqqisiisa nama akkas nyaata ol deebisee haqqisiisu sanii wanta akka loomii fa'aa yoo fayyadame yeroo sanitti xiqqoo tokko hin gargaara. Sammalillee akka biraatti akkatti beekuu dandeenyu yoo ka isinitti tolu ta'e ka pregnancy testii jedhanii wanta mana keessatti ittiin of laalan meeshaa xiqqaa isaan jira faarmaasii bakka hundayyuu yoo isinitti tole isa bitattanii isaanillee of laaluu dandeettan jechuudha mana keessatti akkasiin ulfataatan beekuudhaafi. Ji'a tokkorraa haga ji'a afurii lamaan jidduu jiru asumarratti dhaabne barumsa dabre keessatti ji'a shanirraa haga ji'a torbaa mallattoolee akkam fa'aa namatti agarsiisa ka jedhu wajjin laallee jirra amma immoo ji'a torbarraa haga ji'a sagal lamaan jidduu jiru mallattoo akkamii fa'aa namatti agarsiisa ka jedhu wajjin laalla akka yoo mallattoon takka haadhi ulfaa ka dura ulfooftee hin beekne mallattoon takka yoo irratti mul'ate wanti kun maalidha jettee ofirratti rifanneefi barumsa sinii ta'a obsumaan dhageeffadhaa siniin jedha ji'a torbaa achi ilmoon guddataa dhufti yaani dhalootaa fi qophaahaa dhufti jechuudha haadha garaa haadhaa kana keessatti ulfaataa dhufti garaan dhiibamaa guddataa dhufa ilmoonis garaa keessa taphatuu jalqabdi ji'a shanarraa achiyyuu xiqqeeftee taphatuu jalqabdi ji'a torbaffaa geettee jennaan yeroo isiin taphattutti namatti iyyuu hin mul'ata akkanaan carqiin iyyuu uffanni wayitee san uffatanuu namarraa socho'a akka malee namatti tola wayitee san daa'imni garaa keessan nama taphatu yoo argani sammalillee ilmoon gadi nama dhiibuu jalqabaa gara qaama fincaanii kan akkana gadi nama dhiibaa yeroo gariifa xiqqoo namatti ulfaata akkana gadi nama mazzana ammas fincaan amma nama qaba fincaan xiqqaatee guddaas namarraa hin bahu garuu amma gara mana fincaanii nama deebisa halkan faa hirriba nama dhowwa hirriba bareedaan argatanii yookaan sababa fincaanii sanii ka'aatuma bulanii yookaan akkanumaan sababa dadhabbiitiin illee hirriba faa nama dhowwa jechuudha ammas halkan gara kana nama muraa lafa jaloo jedhama gara naannoo keenyatti ingiliffaanis contraction moo maal jedhanii akkasumatti fakkaata lafa jaloo jedhanii halkanii garaan kun nama muraa akka ciniinsuu nama godhe akka ciniinsuu amma namatti hin deddeebi'u garuu halkan yeroo gariifaa nama dhukkuba ilmoonis dhalachuudhaaf yeroo ji'a 8 achi dabartutti mataa gadi deebiti dhalachuudhaaf qophoofti jechuudha mataa duraan yoo jiraatte mataa gadi deebitee dhalachuudhaaf qophoofti ammas dubartii garii irratti sababa garaan guddachaa dhufuuni garaa kana gubbaarraa nyaatu hoksisa adda addaatutti dhagamuu danda'a hundarratti miti dubartii takka irratti yeroo sanitti wanta akka looshinii wayiifaa garaa kana dibatteeti garaa isii kana moisturaayizii godhuu dandeetti ammas dubartiin takka yeroo ulfataatetti abbaa mana isii wajjin rafuu dandeetti jedhamee gaafii hedduutu naaf dhihaate rafuun dandeetti haga ji'a takkarraayyuu jalqabdee haga dhumattuu yoo isiin ka dandeettu taate isirratti murteeffama rakkoon ulfaa kana jidduu jiru waan baay'ee ta'eef sababa sanii fi hormooniin isii hin jijjiiramaa hin cinqamtii hin loltii nama jibbitii waan kana waan qabduuf yoo ka dandeettee isiin fedhii isiiti wanta isii cinqu tokko hin jiraanne akkasuma yoo fayyummaan isii guutuu ta'e wanta akka dhiigaa faan irraa bahee wanti garagaraa fayyummaa isirratti yoo nagarsiifne isiin fayyaa guutuu qabaatte abbaa mana isii wajjin rafuu dandeetti kana jedhamee wanti dhoogamu tokkollee hin jiru kana fakkaata inshallah barumsa irraa barumsa biraatitti ammoo inshallah ciniinsuun maal fakkaata akkamitti qophoofnaa fi mudannoo kiyyallee isiniif hima inshallah adhaaf asumarratti isinii dhaaba yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina obboleewwan keessaniifillee share godhaadha harraa fayyadamanii obboleewwan keenya ka shamaraa hundiniyyuu ka hin beekne harraa baratanii isiniin jedha inshallah haga video biraati walitti deebinutti yaada yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaha waa'ee kanarratti mudannoof muuxannoo garagaraa yoo qabaattan walirraa barannaa wal barsiifna inshallah akkasuma gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin
nafka sinif debisa gadandai tokko inshallah arrafaga video birati walitti deebinutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh